Niifisichi taphatamuuf jiran irratti gabaasa qabnaa saganticha Firaa'ol Balaa isinii dhiyeessa. That all sovereign power belong to the people of Kenya. Lammiileen Keeniyaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa eeggachaa ganamaa qabee televezyiinii jala taa'aa oolan. Koomishiniin filannoo galgala kana Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoo pirezidaantii biyyattii shanaffaa ta'uun labsuun lammiileenis haara galfataniiru. Haa ta'u malee qondaalota koomishinichaa 7 keessaa 4 bu'aa filannoo kanaa mormuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Koomiin isaanii maal akka ta'e boodarra himnaa jedhan. Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantii shanaffaa biyyattii ta'uun erga labsamanii booda waan jedhan keessaa muraasa dhaggeeffannee deebina. This election was much about the issues. Filannoon kun waa'ee dhimmoota murteessoo ta'anii ture malee waan gosaa irratti kan xiyyeeffateen turre. Sabummaan yeroo hedduu filannoo keenya keessa gahee qaba ture. Lammiilee Keeniyaa miiliyoonotaan lakkaa'amanii fi saanduqa gosaa keessatti daangeffamuun barbaanneef galata galchuun barbaada. Pirezidaant Keeniyaan ta'uun kan filataman Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoo eenyu Eeliyaas Hordofaa seenaa isaanii gabaabsee akkasittiin hima. Ijoollummaan isaanii jireenya hiyyeessota Keeniyaa hedduu fakkaata. Jalqaba miila qullaa mana barnootaa seenan. Yeroo jalqabaatiif kophee kan kaawwatan umrii isaanii 15tti ture. Akkasumas qarqara daandii sulula Qiinxamaa keessatti lukkuu fi ocholoonii gurguraa turan. Filannoo keessatti akka nama hiyyeessaaf dhaabbatutti of ibsuun isaanii kan nama ajaa'ibu hin ta'u jechuun namoonni isaan ibsu. Paartii miseensa Keeniyaa Kwanzaa kan ta'e Paartii United Democratic Alliance bakka bu'uunis pireezidaantummaaf dorgoman. Ruutoon filannicha keessatti dhaadannoo Keeniyaa Kwanzaa yookaan ammoo dursi Keeniyaaf jechuun guddina dinagdee fiduuf waadaa seenan. Dargaggoota Keeniyaa umriin isaanii waggaa 18 fi 34 jidduutti argamuu fi hojii hin qabne harka 40 ta'aniif carraa hojiin uuma jechuun duula geggeessaa turan. Ruutoon bara 1992 siyaasa seenan. Yeroo sanattis pireezidaantii Keeniyaa kan turan Daani'eel Araap Mooy irraa gorsa akka argatan himama. Geessi ganna 55 nama dubbii beekan akka ta'e himamaa fi sababii kanaatiinis hiriira deeggarsaa irratti namoonni hedduu ba'anii turan. Yeroo baay'ees hiriyaa koo jechuun dubbachuu jaallatu. Kunis uummata filatu waliin walitti dhufeenya gaarii uummachuu fi qalbii qeeqxotaa hawwachuuf isaan gargaareera. Ministirummaa barnootaa dabalatee aangoowwan adda addaa biyyattii irras turan. Erga bara 2013 ammoo ittaanaa pireezidaantii ta'uun tajaajilaa jiru. Filannoo bara 2007 namoonni 200,000 ol irratti du'anii fi lammiileen Keeniyaa hedduu hin daganne irrattis hirmaataniiru. Eegasiis Uhuruu Keeniyaataa waliin yakka namoomaa raawwatameetiin himannaan mana murtii yakka idil addunyaa irratti banamee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa waggaa 4 dura Wiiliyaam Ruutoo lafa hektaara 40 qabatan akka gadhiisanii fi qonnaan bulaa lafti na jalaa fudhatameera jedhee himateef $60,000 ol akka kaffalan murteessee ture. Hoogganaa garee Youth for Kenya ta'anis maqaa gaarii hin qaban ture. Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoon saayinsii biqiltuu fi beelladaatiin digirii 3ffaa akkasumas digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Naayiroobii irraa argataniiru. Ministeera qonnaa wayita turanitti waajirri isaanii hunda caalaa kan irraa eegamu raawwachuun beekamtii argatee ture. Dhimma filannoo kana keessaa otoo hin bahin bulchiinsa kaaba Keeniyaatti kan argamtu Marsabititti bu'aan filannoo himamuu hordofee lammiileen gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Bu'aa filannoo kana hawaasni Marsabit jiraatan akkamiin fudhatan? Bulchiinsichatti aangoonni sadarkaan filataman kaan eenyu fa'i? Waayillikoo Eeliyaas gaazexessaa Qaasim Waaqoo Saalaa sa'aatii muraasa dura dubbisee ture. Miirri maal fakkaataa jechuun gaafateera. Eegii dameeni IBC Wiiliyaam Ruutoo maqaadhaan biitii warri kura isaa buuse guddoo gammachuu qaba. Gammatu guddaatti irraa dhagahame. Koona cufa hojjete gartuu guddoo namii walta bahee gammachuuniifuma sirbuu jira. Akkuma mootummaa keenyaa keessa fuula akka ardaa akka keessa namii gammadettiin fumammaan tana sirbuu jiru. Gama biraatiin kaawuntii Marsabit keessa kiitii yookaan barcuma Gavanaa MP Senataa Women Representative Vankaaniin eenyu faatu barcuma argate? Suuraa aga namjaadhaanii jaarsa balafaatii buusanii gavanaadhaanii seenetadhaanii kiitii jarwaatiidhaanii bungeedhaanii kaallee kaansolaata illee kuraadhaanii gara kaawuntii Marsabitii
gavanaanii lallabanii kura 38 argatee gavanaa Mahmud Alii kan inni qaraa baalii sun harkaa qabu ammallee sumaatti itti deebi'e jechuudha. Namni nafaasaa seenetaa argate nama aaressaa Maammed Saayidii Cuttee Liigaa jedhanii Kiitii Jarwaa namni nafaasun argate Naoomii Jiloo Waaqoo kaan dhibiini nafaasaa bungootatu jira. Kaawuntiin Marsabeetii MCA Sohaan nafaas kaansolaa 20 qabdi waltuma deebisan hojjaa qeenca 20. Ammoo namni arra raayyaan galchite nam 13 galchanii nam 13 aares filatan. Ka tokkollee namni waa keessa hin jirre. Gama gavanaa ta'uu danda'a, gama MP fi gama Women Repitiin illee nami barcuma kana dhabanii akkamiin simatan bu'aa filannoo kanaa? Akkuma tabaatu filaa kuraa tanaa isiinuu akka lama haaniin argatta hojii haaniin dhabdaa. Ammoo waan guddoo fuuldassaa waan guddoo gurdassaa warri kura dhabeellanii guddoo ammeen tokkollee hin garsiifne guddoo gabbaanittiin harka kennatanii fakkeenyaa Naoomii Jiloo Waaqoo namni isii taanu geediyamaa immoo bakka filaa kura sun itti lallabanii gad dhuftee waliin horii buulii deebi'anittee siileen eebbiftee fi gumii tanaa yookaan gumii kaawuntii Marsabeetii karaa haqqiitiin daandii nama saamalti irratti nama hojjedhe jetteen kadha sullee itti dabarfattee ammallee pongeezillee yaayuu jetteen gara gabanoota hojjete laaltu caaccuu ganyaallee yaayuu gabbaa'ettiin gabanaa bishiroonii pongeeziilee keeloo arsamaa akkasii. Yoo ati ilaaltu dirii Marsabeetii har'a guddoo qabbanaa galata waaqa. Ayyee kuni waan aadaa siyaasaa kan irraa baratanii waan dansaati. Galatoomii buleessi kiyya Qaasim Waaqoo Saalaan Marsabeetirraa hedduu ulfaadhu. Asante galatoom. Odeessaalee gaggabaabottan darbaa deeggartoonni Raayilaa Odingaa dorgommii filannoo shanaffaa fi tarii yaalii pireezidaantummaa isa dhumaa kanaan mo'atamuu isaan gadda guddaa keessa jiru. Namootni 100 lakkaa'aman daandilee Kisuumuutti bakka deeggartoonni isaa hedduun jiran ba'uun miirri gammachuun ture aariitti geeddarameera. Goojjaan bahaa aanaa Waabalitti rooba yandoon booda lagni guutee lubbuun miseensota maatii 3 galaafate. Akkasumas lixa Wallootti aanaa Waagdii keessatti torbee darbe keessa midhaan hektaara 30 ol badu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessaa itti aanuttan darba Iskootlaand oomishaaleen qulqullinaa laguu itti eeggatan kanneen akka moodesii dhaabbilee uummataa fi mootummaa keessatti bilisaan akka kennamaniif seera baasuun biyya jalqabaa taate. Seerri kun wiixata har'aa qabee kan hojiirra oole yoo ta'u moodesii dhaabbilee uummataa kanneen akka mana barnootaa bilisaan akka kennamaniif biyyattiin 2017 irraa kaasee yoo miliyoona 27 baasetti. Tarkaanfiin kun hagam faayidaa qaba kan jedhu irratti waayila koofiraafoolii waliin marii gabaabaa taasifneerra. Tarkaanfiin kuni tarkaanfii biyyoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu danda'udha jedhee yaada. Maaliif hiyyummaan oomishaalee laguu yookaan period poverty jedhamu kuni biyyooti guddataa jiran qofatu hin taane biyyoota guddatan keessatti iyyuu namoota hedduu dubartoota hedduu shamarran hedduu wanta miidhudha. Keessumaa manneen barnootaa deemuudhaa fi sababa oomishaalee yookaan paadii akka jennu yookaan immoo nu biratti moodesii akka jennu warra kana argachuu dhabuutiin ijoolleen dubaraa baay'ee mana barumsaa irraa hafan illee jiru. Kanaaf mana barumsaa keessatti wanta kana bilisaan dhiyeessuun tarkaanfii baay'ee seena qabeessadha jedheen tan yaada. Biyyootiin hedduu murtee akka kanaa wal fakkaatee amma danda'ametti wanta kana bilisaan dhiyeessuu yookaan gatii isaa hir'isuu irratti yeroo adda addaatti tarkaanfii fudhatan qabu. Inni kun amma barattoonni akka mana barumsaa irraa nafnee moodesii qabaachuu dhabuurraan kan ka'e ijoolleen shamarranii mana barumsaa irraa akka nafnee fi baay'ee wanta gargaareedha. Biyyootiin akka Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa immoo qaraxaatiin alaa biyya gashuu kan jedhu gatii isaa hir'isuudhaaf akka gargaarutti murtee akka kanaa fudhataniiru. Itoophiyaanis akkasuma gooteetti miti amma hojiirra oolmaa isaa irratti rakkoon guddaan kan jiru. Biyyootiin baay'ee ammas akkanadhaan amma kan hir'isuu duwwaa irratti qaraxa isaa hir'isuutiin kan godhanis jiru. Dhimmi laguu biyyoota adda addaa keessatti akkaataa loogiin dubartoota irra ga'u jira. Waggaa 4 dura akkas hojiidhaaf gara kaaba Oromiyaa deemeen
mana qimbabiifaa keessatti fakkaata mana barumsaa isaanii keessatti mana addatti ijaaranii iddoo ijoolleen yeroo laguun itti dhufu toon qaanayin dhaqanii moodesii isaanii itti jijjiirratan yeroo sicha shamarree tokko dubbiseen ture isa dura barumsa dhiistee achi kan deebitee immoo akkamiin akka isheen fayyadamu sababa laguutti jechuudha waan isheen jette isa waggaa 4 dura san dhaggeeffannee walitti deebina. Yeroon kutaa gadii gara kutaa Afiriyoon baradhu xurii laguunatti dhufee ture asitti barattoonni na arganii baay'ee natti qofdanii na qaanessanii mana barumsaa tarree hin naqu jedhee na yaade. Egaa akkuma dhageenye kan isheen dhiirotis dubartoonnis wanta kanarratti hubannoo jaan qabneef qaaniidhaan mana barumsaatii hamma hafuutti gahee ture jechuudha dubbiin kun. Wantichatti qaanoo kan hin qabne itti qaanoonni miidhaa akkamii akka geessisu kun fakkeenya tokkodha jedhee yaada. Eeyyee baay'ee kanaaf akkuma sila jechaa oollee seeratti wanta kana seera keessa gashuun dirqama gochuun bilisaan immoo hiruun kana tarkaanfii akkasii fudhachuun namoota yookiin dubartoota hiyyummaa laguu keessa baasuu dabalataan wantichi wanta uumamaa fi wanta hin hafne godhamee akka fudhatamu namoonnis akka baran wanta qaanii ta'uunsaa akka hafu godha jedheen yaada jechuudha. Anis kanuma yaaduu fakkaatan qaba. Hayyee firaaf baay'ee galatoome. Tole galatoome fira. Gabaasa ispoortii Eeliyaas nutti hima hordofaa. Baldura dhaabbannaa leenjistootaa qabxiiwwan hin eegamnee fi aarii deeggartootaa. Pirimeer Liigiin Ingiliiz kunoo eegalamee torban lammeessoo irratti wantoota addaa fi hin eegamnee nutti agarsiisaa jira. Taphoota gaafa sanbataa irra taphataman keessaa kan akka tapha Man United qalbii namaa harkiseen turre jechuun ni danda'ama. Manchester United torban darbe Brightonin torban kana ammoo Brentfordiin mo'amuun dirree miidiyaa hawaasummaa irratti kan kolfaataa jira. Manchester United goolii Brentford boqonnaa dura irratti lakkoofseen 4-0 mo'ameera. Man United tapha jalqabaa Premier League 2022-23 lamaan walitti aansuun mo'amuun jalqabe. Kun ammoo waggoota 101 booda seenaa isa mudate ta'eera. Tapha kaaniin ammoo Arsenal Leicester City 4-2 kan mo'ate yoggaa ta'u tapha garmalee hawwataa ture kanarratti Gabriel Jesus goolii mimmiidhagaa 2 lakkoofseera. Maal kana qofa kubbaa 2 qajeelchee kennuunis ga'umsa gaarii agarsiise. Dilbata irratti ammoo diraamaawwan hedduutu raawwate. Maaltu dhalate jechuun keessan hin oolu. Kan jalqabaa haala hin eegamneen kilabni turtii waggoota 23 booda barana Premier Leaguetti ol guddate Nottingham Forest West Hamiin 1-2 moo'ate. Taphni si'oominaan eegamaa ture akka dhibee ammoo Chelsea fi Tottenham kan walitti fidee ture. Taphni akkaan eegamaa ture kun 2-2 qabxii qoodachuun obba'e. Qabxii caalaa garuu diraamaan lammeessoo tapha kanarratti mudate. Wallaansoo leenjisaa Chelsea Thomas Tuchel fi kan Tottenham Antonio Conte gidduu turedha. Tapha gidduutti warri Chelsea gooliin irratti lakkaa'ame haqamuu qaba ture kan jedhuun leenjistoota gidduutti muddama dhale. Kaardiin akeekkachiisas kennameef. Jarri kanaan hin dhaabne. Taphni xumuramee Tuchel fi Conteen harka wal fuudhuuf yoo jedhanis muddamni biraa dhalate. Leenjistoota lamaaniifuu kaardiin diimaa kennameeraafi. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne goolabnee dhimma filannoo Keeniyaa ilaalchisuun gabaasa kallattii marsariitii keenyarraa hordofaa boor hanga walitti deebinutti gaariitti bula.